Hello. Obboloowwan kiyya akkam jirtu nageenya waraar jaalalli waaqayyoo lafuma jirtanitti isin yaa baay'atu. Jaalalli nagaan jaalalli obbolummaa isin yaa baay'atu jaalalli madaamii isin yaa baay'atu bakka jirtanitti ijoolleewwan kiyya obboloowwan kiyya warra mana madaamii jirtan qimamiiwwan kiyya baga jiraatanii waaqayyoo gooftaan maccaa dhimee keessan adeemsu jiraadha mana madaamii. Shungurtiin mana madaamanni madaabaraa tokko fidan Itoophiyaa keessatti. Booma biyyoon isaa nyaatu maaliif kan boo? Dhugaan boo waaqayyo barbaraan jiraataadha. Sinirraas badeen jira gabaas ooleen dhufe. Dhugaa dubbachuuf sinitti agarsiifachuun dhufe har'agaa wal fixuun keenya. Dhugaan sinin jedha har'agaa birri 2,200 fuudhee gabaa ba'ee har'agaa birri dhaamsee galuun koo. Inda'u kan ollaarree birrii 200 fuudhee fiin deeme maal sii bitu jedheeni dhugaa dubbachuudhaaf. Har'agaa maalittan birrii 2,200 kan koobicha fixee gale. Har'a wal nyaachuu qabna soorsaa wajjin. Sababiinsaa inni birri natti kennee ittiin nagadi jedhee amma kana keessa wanni bitamiin waa hedduu jira. Har'a wal fixuu qabna. Shunkurtiin kun kiiloo 2 sinitti fakkaatti. Shunkurtiin shiin kun dhugaa waaqayyo kiiloo 2 gurguddatu malee kiiloo 2. Iseellee isin sobuu waaqayyo faagalatu birruma 100 bite kiiloo 2 birri 50 bite gabaa qaaqee warri beektan jirtu. As nu biraa immoo suuqiidha birri 100 jechuudha kiiloon. Kana jechuudha zayitiidha kan ija namaa keessaa fixet godhee fudhachuu qabu Itoophiyaa keessatti zayitii kana meeqa yoo bite gaarii haa ta'u. Zayitii kana yoo kana soorsaan bite waan sin garramu baala leetira 3 tokko sakande otoo ji'a tokkoo fi torbee 2 nyaatiin dhumatte. Koshiinaan jirammoo boodammoo kana narrabsinu mana kiyya laaltanii argitanii kana birri 1,300 zayitiin kun birri 1,300 abiddiitti qabate bicha waaqayyoo haraara haa godhuuf hin beeku. Wayne minaan kana ammoo beektu minaan kana ammoo soorsaatu gaggabaa fi hin jaallataa maal fakka inni jaallate hin beeku dhugaa dubbachuuf innaa kaanii nyaadhee hin beekoodhe. Masqala irratti hojjedhee lammanni immoo dura immoo waggaa 3 arfan darbe keessa goddanyaan koo toshitee haybiidhaan nuuf fidde magaalaa biraadha iddoon jiru na dhukkubee hin jiran baay'ee wal jaallanna. Iddoon jirutti toshitee naaf fiddee dhufte jechuudha. Ishii wal soodhaa dhufaaf ishiidhaaf haybii bitte malee yeroo sanatti. Kunillee birri meeqaa ta'u kiiloon tokko birri 500 irraa hin eegne isiniin sobuutti isin dabalu birri 500 qochoon kun. Argitanii mucayyoon bareeddoo koobenti irratti mana qochoon jiru hin seenu mana itti toshame hin seenu naan jette asumarraa nanis akkuma keen ture haadholee koo haadholtuu koo bareedduu qonjoo koo koomentii kana duraa argaan ture. Foon haadha koo dheraachuun ana miti kan jedhe dhugaa dubbachuuf funyaan qabadheen bira darban ture yeroo kan gabaatti. Funyaan koo qabadheen bira darba ture kana. Hin jaalladhu maaliif funyaan shaffanadhee shaarbiidha. Argitanii gashiin kun immoo akka qallaalitti birri meeqa isinitti fakkaataatti. Kanallee 50 bitisanii jedhe shunkurtii ani sobu dhugaa maaliif nan barbaachisu maal naan godhu. Yaa yoo achi suuqiidha waan tokko qexoo dhiisanii achi deemanii uumaan jedhu. Gabaa qaaqeetiin bitee jechuudha kanallee hunduma isaallee kanallee zayitiillee jechuudha. Ammallee waan hafee jira waan isin dhoksu. 50 jechuudha gaa warqeen kun. Yookaan qochotti warri beektan. Inni kan biraa maalan bitee dinnicha. Tabee dinnicha birri 50 dhugaa waaqayyo. Asii madabii bituun hin ta'u. Dinnicha birri 50 nan achi bitee dhufe gundoo kan ammoo beekuman irratti intinii godhee kan biddeenaa miti. Akkasiin hin dabbarre kan xaafii irratti soruudha. Rakkoo hin qabu sin jechuufanii. Qo'ama kan isinitti agarsiisa. Goomana kana intinii kana kee agannaqee baay'ee waan ta'eef isinitti agarsiisa. Madabii bitee jechuudha dinnicha kana kiiloo miti. Kiiloon birri 25. Madabii bitee jechuudha birri 50. Argitanii mana baay'atu. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'eedha jechuudha. Yaa onni akka mana madaamiyyee beestaalee amma ta'u birri 2,000 achi fuunee gabaa isaanii dhannee dhugaa dubbachuuf akka mana madaamiitti hin jira qo'a dinnicha feerrattee. Isinis sobuu jedhee waan ta'e. Akka mana madaamiitti immoo makiinaa isaanii tokkicha finnee gallaa jechuudha sila. Makiinaa isaanii tokkicha argitanii dinnicha birri 50. Ajaa'iba. Ammayyuu hafee qo'aa fireella. Maal baay'ataa dhugaa waaqa. Laala dinnicha kana.
shunkurtii abbaa kiiloo lamaa wajjin qixuma dhufuuf jira kan amma kana birrii 50tu bitee jechuudha. Maaliif asirratti agarsiisaa beektu rakkadhee kanan ta'ee isa jedhamu sana osoo hin taane yaa jireenyuma biyya keenya keessa amma kana geettummoo bunni hin bitamne isinii galee dhugaa dubbachuudhaaf bunni illee shaboon illee hin bitamne kinooriin badaan kun illee jira qimamee akka durii daakun tumuun dadhabee shunkurtiinis yaa'u shunkurtiin nacci shunkurtiin baay'ee waddade waan ta'eef kiiloon 400 bitee hojjechuu hin dadhabe. Hin danda'us maaliif ofirra xiqqoo gattaa yeroon ka'uun dadhaba dhiifama naa godha. Amma kana kee akka 2,200 fuudhee gillii kan koo maallaqa kan koo dhugaa isin jira. Isa kee bunni hin bitamne maal tasii tafe kaarotii tafe. Kaarotii kanallee baay'eedhaan illee birrii 50dha kaarotii kanallee. Kunillee birrii 50 baay'eedhaanis maaliif waa kana keessa dabalatee gundooti gana argitanii birrii 50 biti kiiloo ta'uu taane miti warri Finfinnee duraan turte yookaan warri gabaa qaaqee beektan hin beektu. Ammallee waan hafee jira dhugaa waaqa obboleewwan kiyyan taazzabiina wayisinitti hima. Barbareen ergannaa sana neela tabalaasheeti barbaree bitee daaskisee hin beeku. Kiiloo tokko nan bita jedhee irra dhaqee gaafadhe jechuudha kan hin daakamiin. Waadha koo dhiifama naa godhaanan dadhabee hafuura isinitti baafadhe. Kiiloo tokkitti birrii 380 birrii 370 callaansaa jechuudha. Nuyyuu gana qimaagamamiitti bittuu gana waan baay'eedhaan beektu bishaan qabinnu bishaan immoo bishaan itti kafakkafaniiti barbaree kan gurguran hin beektu waan ta'eef jiidhaadha ganaa mazzanama. Kanan siniin jira xiqil goommanii kanallee kunillee birrii 25 xiqil goommanii kullachaan nama lamaa walitti bitanne addaan ranne birrii 25 jechuudha xiqililliidha kullachuu. Maaliif siniin jechuu dhufe akkanan taazabne ammallee waan isinitti agarsiifadhu jira. Birrii 370 bitee sanu kiiloo meeqan bitammoo birrii ishii kanatu immoo gahaa ammoo hin gahu maaliin godhare dhugaan siniin jedha hundi keenya dubartoota akkanan taazabne maaliif waan namni namaan jedhu dursa dubbachaan hojjedha waan ta'eef baay'ina maaliif nan taazabinaa siniin jedha beektu akkuma beektanii barbaree kiiloo tokko akkuma siniin jechaa birrii 370 kiiloo tokkitti innummaa ta'u mootti yaannee yookaan barbaree birrii kophaatti qopheessinee dhannee binnee daaskifne malee rakkoodha. Maaliin sinii godhate intalta shoomaa adabaa baalii sheenbaa gondoree ulaarraa warri mocoree kanan bite daakama dhugaa kanan bite hin qalladiinaa waan tokko kanatti taasifame birrii meeqaan bita kana birrii 200 agartanii daakamaa kana jechuudha. Kiiloo otoo hin taane inni jookiidha. Kiiloo hin guunne 75 intini 75 giraam 75 barbaree kana jechuudha. Maaliin godha beektanii barbaree ko cubbuu isaan naqabee akka soorsaan naan jedhe geetaa buun barbaree kana siyaa qabu naan jedhe aduusan amman qammas ilaalaa shaboo bichaa bareedditi naa hiikamuu dide kanaafan isan bitee jechuudha birrii 200 abdiin guuttatina waaqayyoon nama jiraachisa. Waan nama birriin 2,000 biyya keenya keessatti hojjettu isinitti agarsiisuuf garuu gobaziidha baay'een nagade. Asiis immoo kana ilaala shiroo kana. Shiroollee qallaalidha daakisuu nan danda'a ta'us itti qophaa'anitti yaadanii maallaqa isaa qarqatti qabatanii inni illee nacci shunkurtii barbaada akkuma beektanii qimaagamamii itti godhuu barbaada. Waan baay'ee itti godhuu barbaada inni shiroollee akkuma beektan. Ishumarree birrii meeqayyoon bite gaariidha. Birrii 50 bite kanallee. Birrii 50 jechuudha kan mallee. Kana tiraanspoortii malee dhannu hiikee sillaalleen akkamittan jechuun jookiidhaan naa safarta jookiidhaan hin bita. Amma kana bichaan nagadee jechuudha. Nagadee birrii meeqaati kuni? Nagadee birrii 2,000 fi birrii 200. Dhugaa waaqayyo. Wanni amma kana gaya na gammachiise waan lama bichaadha. Dinnicha kanaa fi kaarotii kana. Abbaabbaan inni faayyuu ganaa gala. Deeme achi ilaale. Kana fakkaata kaa birriin 2,200. Tiraanspoortii birrii 30 faana. Har'allee buskutii hin bitanne. Waa waaqayyoo buskutii illee hin bitanne.
Edaa kan biraatiin jira goommana fiteen abiddarra jira yuursaa jira abiddarra. Raafuu baddaa raafuu baddaa. Kana fakkaata qaama goonaree jireenyi Itoophiishuu kana fakkaatti. Sabiskiraabii laayikii godhaa uumaa rakkoon hin jirtu nu jajjabeessaa dhugaa waaqaa nan binaan nan arrabsiinaa buleewwan kiyyaa irraa geessan waaqayyo suraadhaatii qarree tolla baasaa isiniin jedha namni boosiinaan jedha. Gaaffii warri nagaggafatan baay'een hin jira meeshaalee mana dhaqee warra nu gaafadhu warri jettan jirtu ishee dhiifama naa godhaa hin irraanfanne isiniin naqee gaafadha. Yaa'u akkuma beektan xiqqoo sammuu nugaa mala na dhoowween zim jedhee malee hin irraanfanne sirriis hin tuffanne dhaqeen isinii gaafadha. Warri intini kabataan mana akka mana madaamii kabataan jiru sun birri meeqadhaa dhaqee waraabee akka nu ilaalettan jirtu dhaqeen waraabashii waaqayyo na gargaara. Gaaffii kana nan deebisa dhugaadha. Innaa kana fakkaatti gana gadi warraa kana keessattuu immoo wanni hafe ilaalaa nacci shunkurtiin hin jiru, bunni hin jiru, ashaboon hin jiru. Waanuma beekitan ugaa kanatu kana nagadaa oolee har'aa. Garuu dinnichi kun dhugaa akkasittiin tolu bira 50 ilaalame ilaalaa dhugaa waaqayyo manni baay'atu. Singarram isa bichaadhaa kaartiin kun manni baay'atu. Gaaddisa irra bu'ee galgalas qaama reefan gadi kan innas ni jaaladha. Qaamsa soorii ishee sinitti baay'ise. Baay'isni jaaladha dhugaa amma qochoo kana mana hojjedha goommanni abiddarra jira goommana nyaannaa irraa haybiin hin jiru. Haybii kiiloo tokkotti 50 bitee baay'ee bicuu wayitii isheen kiiloo tokkotti kiiloodha jedhu malee maal akka ta'e hin beeku xiqqoo tokkodha. Hin bitu kanaafuu yeroo biraa walitti deebina. I love you so much, okay? Ciao, nagaan tura.